Ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota keenyaa kun qophii addaati. Sansaayiib laayik sheer sabskiraayib gootanii akka nu biraa daawwattan asumaan waamicha isiniif godha. Ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaa keenya roobii am jalqabu. Galgala kan dhiyeessin keessaa beelama obbo Jawaar fa'aa maaf duraatiisan? Hojii kun namoonni sababa uffata uffataniif yookaan immoo sababa waraqaa eenyummaa ilaaluudhaan maatiin himatamtoota dhaddacha irraa dhorkamanii yoo ta'e wanni kun qulqullaa'uu qaba, sirreeffamullee qaba. Qaamni baay'ee raadiyoo mootummaan qabame qaama akkamii? Jara hawaarii jajja'itu biyya kanatti beekamu warra yaada addaa qabu mootummaa addaadhaaf na jedhee deemuu kan islaama haqiiqaa kanatti waliin galte. Mootummaan Eertiraa garee mirga namoomaa maqaa nu balleessitee jedhe. Pireezidantiin Ameerikaa fi Raashiyaa maal haasaanii oduu biraalee qabadee dhiyaadha. An asli galgalooti nuu dhiyaadha. Dhaggeeffattoonni oduu jalqabaatiin sararri faayibaarii magaalota Maqalee fi Adishii jidduu jirkutamuu isaatiin magaalichi erga kalee galgala tajaajila bilbila addaan citee jira. Guyyaa irraa sa'aatiiwwan muraasa keessatti suuqamee hojii eegalaa jechuun hooggantuun Itiyoo Telekoom Fireewoot Tamiruu BBC'f mirkaneessan. በመቀሌና በአዲስ መካከል የፋይበር መቀሌ fi አዲስ faayibariin gargaarchiteera. kaleessa sa'a booda raawwatame. Battala kun ta'etti sirni to'annoo keenyaa rakkoon kun mudachuu beeksiseera. Gareen keenya sadii amma suphaa kana gochuuf bobbaafameera. Sababa maaliin adda citee eenyutu adda kutee sababa uumamaa moo beekaa godhame kan jedhu ammatti hin baramne. ገና አላወቅንም። Giloolii naannoo Tigraayitti eegalee kutaalee naannichaa hundi keessatti tajaajilli telekoomii fi intarneetii addaan citee Maqalee fi bakka muraasatti tajaajilli telekoomii deebi'e. Guutuu naannichaatti tajaajilli humnaaf hin deebine yoom deebi'aa Fireewoot himte. ስለዚህ እስካሁን ድረስ ያለን ኢንፍራስትራክቸር ረጅም bu'uurri misoomaa jiru yeroo dheeraa keessa kan ijaaramedha. Amma bu'uurri kun gariin miidhamanii gariin badanii fi hir'atanii jiru. Akkuma beektu meeshaalee telekoomii gabaa biyyaa irraa binnee kan dhiyeessinu miti. Ammas kan gochaa jirru Finfinnee fi naannoo kaan irraa fudhachuun guutaa jirra. Kanaaf meeshaalee hanqatan biroo guutuun yeroo dheeraa fedhuu danda'a. Yeroo kanatti deebi'a jennee dubbachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoonni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa. Jalqabaan pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden eegii pireezidantii ta'ee bilbil jalqabaa pireezidantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiniif bilbilee dhimma seentummaa filannoo kaasuun ergaa akeekkachiisaa dabarseef. Dubbiin isaanii waan hiriira mormii Raashiyaa keessatti deemaa jiruuf waliigaltee meeshaalee waraanaa niwukileerii itti dabru of keessa qabaa jedhe gabaasii Waayit Haawus. Ministeerri muummee Jaapaan ministeeronni isaa seera cabsanii halkanuma shubbisaatti argamuu isaanii dhiifama gaafate. Hoogganoonni tun qajeelfama weerara kooronaavaayirasii ittisuuf kan cabsanii halkan deemuun qeeqa guddaa kaase. Mootummaan uummata akka waliin ga'e dhoowwee ministeeronni isaanii halkan shubbisuu falmii guddaa taate. Mootummaan Eertiraa duula maqaa nu balleessuu irra jira jedhee garee mirga namoomaa Human Rights Watch himate. Ministeerri odeeffannoo Yemaalee Gabramesqeel gareen tun deeggartoota paartii Tigiree TPLF deeggaranii jedhe. Yemaaleen odeeffannoo dharaa UNHCR'if kennee jedhee himate. Hiriira kalee magaalaa Delhii Indiyaa deemaa tureen namni lamaatti poolisiin to'atame. Hiriira fooyyessuu qonnaa mormu kanaanii namni tokkotti lubbuu dhabee poolisoonni 3 madaa'e. Zimbabweetti har'a hoogganoota mootummaa 3 COVID-19 lubbuu dhabde awwaalan. Biyyattii namni COVID-19 qabu 30 dabruu fi kan lubbuu dhabe nama 1 caalu himan. Daktarooti oksijeenii fi afarsiisuun qilleensaa dhiqqaachuu iyyatan. Gambiraatiin pireezidantiin Tanzaniyaa Joon Magufuliin ministeerri fayyaa biyyaa talaalii kooronaavaayirasii uummataaf akka hin kennine akeekkachiise. Magufuliin kan dhageenyummaan talaalii kana hin beekamne jedhu Tanzaniyaan koroona hin qabdu jedhee kakachaa ture. Dhaggeeffattoonni himatamtoonni
Beellamni diddamii afurii galmee obbo Jawar Muhammad Fajalaatti himatan yakka hojjechiisuuf dhiisuu balleessan moo hin balleessine irratti yaada isaanii fudhachuuf har'aatti beellamanii turan. Garuu maatiif deeggartoonni beellamni isaanii hordofan murtii dhiyaatan sababa uffata hadhoo yookiin keelloo uffatan seenuwaan dhowwaniif beellam duraa takkiisan gaafatan. Namoonni uffata kan keewwatan dhaddacha irratti hirmaachuu dhaqan gariin poolisiin marsee yoo fuudhee deemuun viidiyoon marsaalee hawaasa irratti gadhiifaman in agarsiifti. Warri uffata hidhamtoonni uffataniin wal fakkaatu keewwat kunin isaan cina dhaabbachuu keen mul'isaa jedha. Waayilkeen Bizoor Qolaanaa kadhaddacha hordofaa tureen maaltu uumamee jedhe gaafadhe. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi lidataa galmee obbo Jawar Muhammad fa'aa jalatti namoota himataman namoota 24 irratti kan beellame egaa nama naannoo sa'a afuriitti dhaddachi kun lidataatti kan jalqabee ture. Haa ta'uti himatamtoonnis ta'e abukaatonni namoonni uffata keelloo uffatan akkasumas immoo namoonni waraqaa eenyummaa gaafatamuudhaan namoonni afaan Oromoo dubbatan illee akka dhaddacha kanarratti hin seenne godhamaniiru. Kanaafuu namoonni kun nuufaa seenanii yookaan immoo dhaddachi kun addachi ta'e beellamii biraan haa kennamu kan jedhu gaafilee akka kana waan kaasanii fi dhaddachi har'aa kun dhimma jedhamee osoo hin taane dhimma kanarratti falmii adda addaa dhugaa ture. Obbo Jawar fa'aan yookiin obbo Baqqalaan fa'aa maal dubbatan dhaddacha irratti? Jalqaba irratti obbo Baqqalaatu dubbate isaanii dhaddachi kun banaa ta'ee osoo jiru uummanni karra gubbaadhaa deebifamaa jira. Maatiin keenya dhaddacha kanarratti hin hirmaanne sababa uffata keelloo uffataniif sababa adda addaa guuruudhaan namoonni hidhamaatii jiru. Namoonni dhaddacha keenya hordofuudhaan dhufanii kanaafuu isaan nuuf haa gadhiifamanii kan jirudha kan isaan gaafatanii. Obbo Jawaris waltajjii kanarratti dubbatanii kan turanii nuti falmattoota mirgaati. Kanaafuu mirga keenya taakuu tokko dabarsinee hin kenninu. Maatiin keenya dhaddacha keenya hordofuudhaaf dhufan odoo hin gadhiifamin haamilee ittiin yaada keenya ibsan yookaan immoo dhaddachi kun akka gaariitti deemu hin jiru. Kanaafuu namoonni uffata ilaaluudhaan qabaman namoonni afaan dubbataniin akkasumas immoo ragaa eenyummaa isaanii ilaalamee dhaddacha kana akka hin seenne ta'anii jalqaba isaan nuuf haa dhufanii yookaan ammoo dhaddachi kun addachi ta'e guyyaa biraatti wanni kun sirratti deebinaa kan jedhudha kan kaasanii. Akkasumas Hamzaa Adaanaa yookaan immoo Hamzaa Booranaa achirratti dubbatee ture. Bifuma wal fakkaatuun gaaffii isaanii wal fakkaataa yoo wanti ta'e kun hin hiikamin hamilee ittiin yaada keenya kennan hin qabnu kan jedhudha kan isaan kaasan. Warra wayaa hadhoo yookiin keelloo uffata kana amma murtii seenuu dhowwanii kagaree poolisiin hidham kana ati maal agartu waan achi turteef? Ganama ilaalanii bakka dhaddachaa kana lidataa deemetti namoonni hiriira galanii turanii hiriira kana keessatti namoonni uffata keelloo uffatanii mul'atu. Poolisoonni namoota hiriira keessa turan kan uffata keelloo uffatanii ennaa baasanii waltajjii yookaan hiriira san keessa ba'aa jedhanii babaasaa turan arge malee yeroo qabanii mana hidhaa keessan illee hin argine. Namoonni garuu akka hidhaman himaatii kan jiranii. Abukaatonni waltajjii san irratti ofii isaaniitii akka argan namoonni sababa uffata keelloo uffataniif ennaa gara dhaddachaa kana dhufan akka seenne godhamaa akka jiran ija isaaniitiin akka argan dhaddacha kanarratti ofii isaaniitiif dubbatanii. Waan kun immoo hamilee maamiloota keenyaa waan jeeqee fi waltajjiin kun beellama gabaabaatti nuuf haa kennamu har'a dhaddacha kana gaggeessuu hin dandeenyu jedhanii waan ofii argan irraallee kaasaniiti waltajjii san irratti kan himan. Nama gamiitti hidhamee jedhan kan isaan dhageettan? Abukaatoo isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baay'isaa bilbilaan dubbisee ture. Eegasii waaree booda kana jechuudha. Isaanis namooti 20 akka 30 ta'an amma hidhamanii akka jiran odeeffannoo arganne irraa kan jedhudha kennan. Beellamii ta'an yoom jedhan? Dhaddacha har'aa kanarratti abukaatonnii fi himatamtoonni yaada kennanii booda abbootiin alangaas yaada kennanii jiru. Isaanis beellamni dabalataa gaafatamuun maamiltoonni yookaan immoo himatamtoonni kun yeroo isaanii dheeressaa deddeebiitu baay'ataa kan jedhudhaan beellamichi odoo dheerachuu baatee har'uma dhimmi qabame haa raawwatamu kan jedhudhaan gaafatanii turanii. Manni murtichaas mormii gama lamaanii erga dhaga'een booda gochi kun namoonni sababa uffata uffataniif yookaan immoo sababa waraqaa eenyummaa ilaaluudhaan maatiin himatamtoota dhaddacha irraa dhorkamanii yoo ta'e wanni kun qulqullaa'uu qaba, sirreeffamullee qaba. Kanaafuu dhimmi kun sirratee yaada himatamtoota yakka raawwatanii moo hin raawwanne balleessanii moo hin balleessine kan jedhu yaada isaanii fudhachuudhaaf amajjii 27tti beellama muree jira manni murtii. Galatoom Bizuwarq. Kan galatoome. Godina Baalee aanaa Dalloo Manaatti qaamoleen
barnoota mataa Islaamaa naannichaa beekamu waliin hin gallee fi mootummaa Islaamaa adda ijaaruu yaaddeet qabaachuun qaamolee biyyoota Arabaa jeeqan waliin hidhat qaban dhiyootaan qaamolee mootummaan qabamu jiraatonni naannichaa BBC'n dubbis himan. Torban dabree Oromiyaa Broadcasting Network OBN hoogganaa qajeelchaa poolisii godina Baalee Komaander Jalan Aman wabeeffachuun akka gabaasetti gareen kawaree jedhee ofii hamkuun Al-Shabaab fi IS waliin hidhat qaban jedhe. Hoogganaa Masjid Dallumanaa Sheekh Hussein gareen kun sochii eegalee waggoota hedduu lakkaawamanii fi barsiisa mataa Islaamaa isaaniitiin kan waliin galle ta'uu BBC'tti hime. Jarri jechuun waa'een isaanii jarri kawariyyaa jedhamu yookaan amma maqaa walumattuu dabalatanii warra dawlaa Islaamaa dhaabuuf deemna jedhanii kawariyyaa jedhanii beekamanii yeroo mootummaa mallaqsanis jarri kun mul'atanii jiranii beeku. Yeroo sanis mootummaatti uummanni kun uummata diinaa balleessu uummata gartee gara kaan dawlaa dhaabna jedhu Islaama qulqulluu kana osoo hin ta'in warra akka humnoota akka Daa'if akka gartee Al-Shabaab jedhee mootummaa dhaabna jedhee biyya Soomaaliyaallee garra buusee biyyoota Arabaa biyya hedduu garra buusee kana warroota kanatti dhaaqama warri kun. Kana himataa turree akka warri kun qabamu ammoo hakkika yaadi kun gara bid'aati alarraa nutti haasa'e malee yaada biyya kana keessaa buqqee miti beektu. Kanaaf as dura dhiyeechaa turre gara waggaa wanni kun gara waggoota baay'ee lakkaa'ee jira. Duras mootummaa dabrisan ka'amma wayyaanee san keessa. Yoo nu qabnee namoota fidaa jedhamu kennee wannaa jennullee egasii bulchanii tuma hiikanii kan himannullee gaafkaan gadhiisanii akkasitti yeroo dheeraa fudhatee uummanni kun biyya keessa faca'uu danda'ee haga deemee amma yeroo mootummaa jijjiiramaa amma keessa jiru kana gahutti kun ammoo wayitama himannaa isaanii waan akkanaa jira jennee ibsa kassee kana jalqabnee osuma informeeshin isaanii fi adeemsa isaanii sassaaba'aa jirru isaanuu biyyatti bahanii mootummaa wal dhukaasanii Hayyee qaama hidhate qabu jechuudha jarri kun. Qaama hidhate qabu qawweedhaan gartee qaama hidhate qabu hidhataa mootummaatti waraana mootummaatti gartee wal dhukaasanii qabames qabamee